السلام عليكم أديرويس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيمان صبري ربي سيأخذنو ججباته. معكم أنا وأنا جاكا بما hayyee amma maaltu deemu jira akkamii maalirra geeyse anillee namoonni beeyta eda feesbuuk irratti maxxanseetiin kunoo bilbilaa fi jajjabeeysaadha maqaan isaa guutuun Iisee Aadam Muhammadiin jeeni akkasuma maqaan kee hundi gongore akkasii sagaleedhaas feesbuuk irra gadhiifna addunyaan guutuun haadha geessu amma ammumaan sanaa isaan ammas dubbisu jiru tanaas waraabuttiin jira ani ilma kee obsaa Yusuf Ahmad yookaan Amaan Yusufi bakka kanarraa mee wanni ati ammaan tana yeroo tanatti hawaasa Oromoodhaa gaafachi jirtu maali? hawaasa Oromoo wanni gaafachi jiru Gitu man wanati biyyatti akka Oromiyaa keessatti ammumaan akka kadhangal tuumba Ilwaa kuen yookaan ammuun Iisee Aadam Muhammad Jarmanitti abbaan mana isiidha taajuu shurrubbeen ajjeese jechuudha. Akka biyya galtuudha. Reefkisiidha. Koominiitiin ammas dubbiftanii jirti. Hayyee maal jaan? Nama gaggafatan malee waan koominiitii kaayee maqaan keessaa yoo seetii nama gaafatan. Hayyee. Waan beera gaafatan qabu. Hayyee ammaati fedhiin ta'e walumaa galattu miciyoon ta'e reefkisiidha biyya lafa Oromiyaadhaatti sii galuudha. Adeero mee tanaatan hedduudhatti miciyoon tun eessa dhalatte? Miciyoon tun sana dhalatte miciyoon sun. Beekadhu anniin beeka haadha siidhaatiin beeka ansiin beeka ijoollee tana isii xixiqqoodhaa isii kophoon uffanneen beeka. Akkaataa itti guddifteen beeka akkaataa itti gaafa san biyya galchiteen beeka haati kumateenya tanaami haati kumaami haati. Haati kumee. Eeyyuwaa. Hayyee ati yoo dhaloonni kee eeyis? Dadareeysa? Laga muummichaati. Kanaafuu amma miciyyoon ta'e hilwaa yookaan ammuun Iisee Aadam Muhammad akka reefkisiidhaa biyya galu kabajaadhaan hawaasa Oromoo idil addunyaa keessattuu koominiitii Oromoo Jarman gaafachuu jirtaa jechuudha. Beekadhu akkaan amma reefuun tan obboleessi keenya Hussein Naayimattis akka seerri ja'uttis ilmoo tana namni si achi itti aanuus hin jiru. Ilmoon beekadhu abbuma qabdi. Ammallee namoonni dubbii tana gartee adda baafachuu fedhan duwwaa 967 achi boodarra lakkoofsa kee 7 bilbilanii haasirraa qulqulleeffatanii akkasiimi. Amma wanni nuti jala murree dhiibbaa irra goonu miciyyoon san abbaa malee namni itti aanuus hin jiru. Kanaafuu mee asirratti dhiibamaa wajjin gaafii takkaa si gaafadhaa gaafa silaa mucaa kana kannan ati abbaadha illaan hunduune addunyaarra jirta. Ati inni kaa godheefi? Aloo sagaleetti qoni mummura. Waa takka irraa quban qabdu jechaadha ilmoo ta'e biyya quba qabda. Aloo. Ati ilmoo ta'e biyyuma quba qabda malee akka taajuu shurrubbee kanaaf Jarman dhayxee fi kana waa takka irraa quban qabdu jechaadha.
ayyee adeera kiyya rabbi si haa jajjabeessu nuti hanga dandeenyu dhiibbaa irra goonaa booda yoon dandee laayivii feesbuukaatiin amaan yuusuf oromiyaa fb kiyyarratti si afeereetiin akkasitti viidiyoodhaan dubbattaa yoo immoo agartee dadhabamtu taate karaa sanii yoo dadhabamtu taate viidiyoo karaa obboleessa keenya Husseeniin viidiyoo mariitii naa ergi addunyaa guutuurratti sheer godha. Akkasi abshiir tana waa takkallee dhaa'uu gartee reebbisiidhaa Jarmanirraa galuu qabaa jala murree abbaadha ka murteessu laa. Abba murteessu nam tokkollee akka mansuulama walam tokkollee namni yoo abba achitti qabu tokkollee hin jiru haaluma wanni murteessan waluma qattee wallaqisanii. Hayyee ammallee irra deebi'ee obboleettii teenya hamuun yookaan hilwaa walumaan dhabnee rabbiin sabbata imaanaatiin garaa keezzik si haa godhu. Akkasi ammallee irra deebi'eetiin lakkoofsa kee ati himiif mee uummata si dhaggeeffatu. Torba yeroo lama. Hayyee. Sagal duwwaa. Sadii takka. Afur takka. Jaha ammoo akka biyya alaatirraa hoggaa sii bilbilan duwwaa sagal jaha torba godhaniiti achi booda lakkoofsa kee torba sagal duwwaa sadii takka afur takka jaha. Namni nama dubbisaadhaa jiru kun abbaa hilwaa kween yookaayoo amuun Ise yookaan Isaa Adam Muhammad Yaman magaalaa Adan jiraata. Akkasii adeeroo ammallee waan Oromoo dhaammattoo jiraattee itti dhaammadhu viidiyoodhaas martanii ni argitanii yoo karaa laayivii feesbuukaatiin kan dadhabnu taate hawaasa Oromoo Jarman keessattuu warra qaamaan michiyyoo san bira jiru reefka isiidhaa bira jiru waan itti dhaammadhu. Akkuma jirtanitti michiyyoo ana malee namitti aanuun jiru nam tokkolleen namnummaan tokkolleen karaa wanna qabu jiru namni alagaa namni akkana raabeen dhaabbanne alagaa isinumaatu beekaa isinummaan Oromooti isinummaa taanaa teessanii waan hin wanna godhu qabuuti akka miintoon sun gattee osoo addaan hin baane deemee deddeemuu jira awlii awwaalayee deddeemuu jira ukaamamaa wanna abbumaan qabdu jechuun kaarsuun deemuu jiraati kana isinummaan amaanaa hanqaan gattee walitti dubartanuu jechuun ilmaan Oromooti addunyaarra jiru hin dhaga'ama. Hayyee anilleen akkasumatti dhaamsiniin itti dhaamu hilwaa kween haadha mana taajuu shurrubbeedhaa turte yookaayoo hamuun Ise Adam Muhammad yeroo ammaa tanaaf Jarman magaalaa Jarman keessatti abbaa mana isiidhaatiin duutee jirtu abbaa wanni dhaammachuudha jiru Yaman magaalaa Adanirraa reefki intala xiyyaa akka biyyatti naa galuu hawaasa Oromoodhaa isiniif rabbitti amaanaadhaa sagalee dandeeysanii warri sagalee danda'u namuu akka dandeeytii rabbi isinii kanneen na bira dhaabbadhaadha michiyyootiyya biyyan naa galchaadha adeeroo akkanumaa miiqaatee jechuudha jiru. Si achitti immaas mansuulummaa namni tokko harraa qabuus hin jiru ilmootana. Hayyee akkasii galatoomi yeroo muraasa boodaan si deebi'a. Sagalee tanaas ammaan tanaan maxxansee addunyaa waliin gaha.